Jarakeen iji agartee fagootti nagarreetaaf keessa baasan jette Oromooni. Gareen kun jaarmaya qabaa hoogganaa isaa maqaa tuquu barbaachisellee tuquun hin danda'ama. No. Asuma nama attaakin goonu jechuun hoogganaa qabaa. So wanni kun duula agartee jibbansaa fi hinaafarraa kan ka'e banaa turan waan ta'eef akkasi fudhachuun barbaachisaadha. Ka mallaqaa abbaa qabaa jarri dirqama irra jiru raawwatan matii fi daaktarillee jechuudha. Dirqama irra jiru raawwatan. Waa hedduu irra deddeebi'anii kabaja uummata Oromootiif dhaga'uu didan malee uummanni kun dirqama qaban raawwatanii jiran. So amma haqni bakka jiru biyya haala kamiinuu mallaqni sun haa turuuti olumaawota bira jira. Raayyaa abbaa mancaa fa'aa dabalatee mallaqa walloo jechuu barbaadeeti. Ka uummata keenya Harargee ifiin ka uummata shirkaati uummata Harargeeti. So kanaaf achirra dhiisaa obsaan eeggadhaa asoo nama haqaan waan kana agartee qulqullummaaf gaafatu taate obsaan eeggachuu nama hin dhibu garuu shiratu keessa jira. Shira kan uummanni Oromoo martinuu baruu qabaa. Uummanni Oromoo martinuu baruu qabaa, beekuu qabaa. Kanaaf irratti dhiisaa mallaqni kun suutumaan uummata bira haa gahu. Isin ammoo waa takkallee isinitti hin dhagaamin. Akkuma uummanni ijoolleen namas keessaa jedhan kana itti gaafatama fudhanna uummanni Oromoo. Itti gaafatama fudhanne mallaqni kun yoo akka tasaa kan agartee badu taate ka hir'atu taate nutu kafala. Wallaahi hin kafalla. Kun rakkoo takkallee hin qabu. Garuu hundinuu itti gaafatama accountability fudhatuu qaba. Maakii fi Dr. Asli qofa osoo hin taane namni kamuu ka maallaqa uummata Oromoo walitti qabu gargaarsa karaa kamiinuu walitti qabu irratti bu'u itti gaafatamummaan akka jara kanarratti duulli baname hunda isaa qaama kamuu irratti itti gaafatamummaan fudhatamuu qaba gaafatamuu qaba. Akkuma isaan amma dirqanii agartee tiktaakii keessa naga hunduu agarsiisaa jedhan kan agarsiifamuu qaba. Qoratamuu qaba. Isaan qofarratti agartee olaantummaan kijiba shiraa akka hin baratamne hundinuu akka beekuu qabu jedha. Ulfaadha kanaaf isinitti hin dhagamin. Deebii gara boodallee deebisina deebiin ammoo olumaawota keenyarraa hin jechuudha. Thank you. Thank you so much bakka waa'ee uummata asumaan bira tarraa. Waan tokko jira wallaahi laazim waan ajaa'iba. Maal jee ustaazni ni beektaa? Duula banamu jiru waan hunda gisee argu. Stiil jee gargaarsa kana karaa tokkoon hin geesse. Karaa uummanni gabbee bikka silaa rakkoo isin argitanii natti kannitan san hin geessine bikka san rakkoo jira waan sirreessa na obsaa jee san booda maal jee waani ilaamaa godhu jiru jee midhaaniin baase waaniin baase hunda masakkiilutti hin jira. Yoo sanillee jee shakkiin dhufteellee gama saniin takka agaa nama gargaarsi guuramee namatti nama kannamee namni sun dhufee asirratti ibsa kannees hin jiru kanas kajjeen jiru yeroo duraaf dhagee waaniin bite hunda hisaab isinii na waliin hisaabdanii waan hunda maallaqa isin ergitanii fi waan baasni walqixa isin fideetiin isin ergaa sanillee ni maxxansitanii je kana caala wanni jiru hin jiru jechuudha. Istiil ka biyyatti baasellee waan taqaanillee waan makiinallee khiyyarraan baasaa jiru ustaazni jechuudha. Because waan deemu jiru harkee jechuudha beete. Kanuma dhumarratti waan isin jechuu barbaadu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Tumara wanni wadaa isin kennu maalin anaaf makiin maallaqa giiftii san istiil yoo ka baankiitiif warra hawaalaa maallaqa san keessaa muratan doolaara takka waan akkas akkasii erganiif akka waan maallaqa san guutuu nyaannetti nu qabata. Istiil kaash osoo wanni takka irraa muramin bazii Angiltaradu kuni waadadha isinii gala miti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bankin yo irraa murame warri hawaalaa irraa murate yoo akka bu'etti ergamin nuti maallaqa san akka waan guutuu miliyoona 3,700 nyaannetti hattoota nuti yoo isinii baasu dadhabu. Kanuma yoo nuti waan kana PayPal murate kuma hagana baankii yoo akkana PayPal gara akkanaati gara baankitti darbu TikTok gara PayPal itti kuni mana hawaalatti irraa akkatti murame yoo isin jennee irraa barbarre anaaf makiin hattu dubbiin abultu nuti wanti xiqqee nu qabsite ko hagana gaafuun achi wallalle gaafa nu gargaarsaaf deemnu isin bar warra keessa taree ummata keessaa dhalate hawaasa keessan Harargee fi Harree hin gargaaru nuun jedhe maaliif deebii isin deebisuun barbaachisa maal goota
garar geef harre gabraan gargar yette maalif gaafata deemi warra gargarte gaafata kana kuni kanaaf deebii isiniita ragaxa si wallaalle into banne jaannata galuu barbaanna wanni goonu kuni akka kayrii nu ta'uu barbaadan nuti anu argaan barbaannu fakkeenyaaf yoo nu faarsanillee nutti dho'u yoo nu arrabsanillee nutti qorru faarus hin barbaannu arrabsamnullee homaa rakkoon qabu isinii dhiifneerra nu arrabsa ar'aa miti taati arra osoo lubbuun jirtu nu arrabsitee miti haga ilmoo jechuun rabbi alfiidhiise rabbi isaa dhiisu for example mucaa dabbaa jedhanii fudhu gaaf gargaartaa san nutti duulaa ture garee kana wajjin qabameerra rabbi saabaa siidhiiseera abboon rabbi badiite ta ilmoo daa'ima xiqqoo obboleete makii arrabsaa turte mumkin sanfaa rabbi sitti rifatee qabamuu mala dabbaa. Bada haqa kiyya ban namni nuti qeeban milkaa'uun jaaduu matalla leeqaa dubbisate. Wallahi ofii kiyya warra duraan arrabsaa tures ka amma na arrabsaa jirus ka kana booda na arrabsus obboleewwan kiyyeesse ilmaan oromooti kun fammasuuf kun ajandaaf kun ummata ofiitti quuqamee akka ta'u wallaalee na arrabsaa jira ani isinii dhiiseera rabbi isin irratti hin qabin ka kanarraa hafe daa'imni xiqqishuun nama waggaa 27 barate rikaardii qabu kottu jechuun sheemi kono respect doktora guddaa